على كل حال ورد بيتنا الكبر راكاني حاجة ما تيجي ما جري تيجي جدا يا دبرة جدا بسني أقول أجاد ترى بقول بسني أقول أجاد ترى بقول بسني أقول بسرو كنا بسرو بركارة بنو أقول بسرو بركارة بنو أقول يا دبرة جدا ترى بسني أقول أجاد ترى بقول بسني أقول بسرو ما ترى يا رب بنو فيد يا رب بنو فيد نام أمتك النجام تكتب يا رب بنو راكاس يا رب بنو راكاس يا رب بنو راكاس ركوب يكين يا رب بنو راكاس يا رب بنو راكاس ركوب يكين يا رب بنو راكاس أنا بقول يكيا دعائي استفدت من دعاتنا ركوب يكين اللي كاسمرت أرجع جرتني سباتو سبب مقولتنا متوجهات ابن مليون من كنومات الهجرة أنا هون دعائي استمر جرتي أنا في أثرت فناجاتنيو يا رك باتني تنجر نهادو باتني أكاسي أكال يجوا بربانة تيجا galatooma isin jenna ustaazonni kenna amma tasheekaa duuban namni waa dubbatu hin jiru amma sagantaa keekii muraatitti deemama achirraan sagantaan bashannanaa jira achirraan sagantaan guyyaa har'aa as bahee guyyaa kana itti gammachiisu haala guyyaa har'aa isin hartuu hin beektanii akkasi ka duubarra du'aayii goonee gara manaa garra sagantaa keekii dhiifama wajjin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barre puasa maka dari semua kasus nama nuni. Kenapa kesan berantara kesan magara berasal luar dan jenah. Karena biar kita ni buat gegore biar tersen gegore kita ni biar jira, murid jira, mula jira, farda jira, sangga jira, ini awak tak sini jadi. Kita ni mari kita ni mari boleh dua sini sini. Sorry, wana apa kita apa? Wana apa nak kita ni dalam kan menjadi sini sini lagi boleh. Kamu sini siapa tu kau hamil ni kerja dah ada. Rabbi sini aja. Karena wana kira biar kita ni buat sih, insyaallah. Sultan Baitan Islam kata itu. Dia kan aku ni. Hari kira, nam dia tu orang tu mereka dia tahu tak? Dia pun Sultan Afghani kam, masya-Allah. Nam kita ni kabur kurul le, puni le. Kita ni bawa nak kasih kita ni kasih nak kena puas kita ni ka. Satu kam ni. Kita ni kawan kita ni simple je lah. Tuai kita ni kawan nama mereka kita ni hori kaki tu sumpian. Dah bakalan syain kita ni dah bakalan masjid oh bakalan tuya kita ni dah namni wah ini kita ni wah ketika bakalan kata karena ni sadakan timur pun kau tentu kasih ke daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الشباب تزوجوا فإن الزواج وأنت كنت يروكم أن ما في الدنيا كنتني إنما بجرون الدنيا إنما أركتني نمني إيجا تلاته إيجا جراته كنتي كي نمكي سينيك في بكا جرين إنما كنتون جرين إنما كنتون tapi rumah Malaloti bising kaba mena lagi pagkaja depa mamukroka kabata tangga kabata rafa abdu argata ade ma milki argata milan lafada patta harka wal kabata kanata cokor satora ta annani fi bunaafi ganna lalisa odaa dagaagaa ta'a gannaa fi bona garmaama jiraata aannanii fi garaa ta'a dhadhaa fi mataa ta'a horaa ilmaan argatta magaalaa nageelleetii warra isiiti adillee amaanaa rabbinaan ga'ee
maafi gosti isii fi obboleewwan isii natti kennan guutuu sheeka kennan ga'e haga isiin biyya kana keessa jiraattu haga isiin asii galtu amaanaa isaan hin ga'e rakkoo intalli tuni mudatu guutuu isaan narraa fudhatanii jiran jechuudha. Nagaa nama haga soddomaa intala argatutti rakkoo isaan isiin godhatte guutuu gara sheekaatti dabarsee jira jechuudha. Gara seera shar'ii rabbiitiin osoo wanti takkanarraa hin badiin osoo isiin hin dogoggorin isii sheekan ga'e jechuudha. Dubartiin amaanaa rabbiiti. Amaanaa rabbii yoo jabeeffanne rabbiin nu jabeessa. Yoo isii jabeeffanne rabbiin nu jabeessa. Kanaafuu dubartii amaanaa rabbii taate tana nuti bakka jirruun jabeeffachuu qabna. Obboleewwan keenya kan dubaraa kan dhiiraa hundi keenya gamtaan taanee wal jabeessuu qabna. Bakka namni keenya rakkatetti obboleewwan keenya iddoo adda addaatti rakkataa jiran kan rakkatan kana gargaaruudhaan obboleewwan keenya kan dubaraa kan rakkatan yoo fakkeenyaaf iddoo adda addaatti kan rakkatan argitan gamtaadhaan taanee akka wal bira dhaabannu. Nuti keessattuu ilmaan Oromoo cunqurfamtoota. Cunqurfamuu keenya eenyumtuu ni beeka. Hubattoota mataan nu hubatee jira. Bakka jirruu wal qabannee wal naannessinee dhala dhiira hin jenne waa hunda waliin haa kaanu. Gamtaadhaan haa sossoonu walii haa gallu. Isiniin jedha assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma dura jennee ittiin jedhu darbeetanii wanti warra wacaalee irraa fuudhu dubbatanii jiranii akkuma mammaasi abdii jedhee ittiin jedhu kana beekaa asitti beekaa akka dura jenne sun illee kanuma. Amma wanti isaan jiranii ittiin jedhan ulfinni waa maraatu hin jira geega'uullee wanni martuu hin jira nurraa kee maradhaa nu jedhanii maarree nullee akka warra fichaatiitti akka maraayu taanee isinirraa kee balle ulfaadhaa barakadhaa wayyoomaa wayyoo mana keessan haa turuu jennaan. Aye akkasi marre namni martu jaarsi maraa dhaabatee ittiin jira. Namni wacaalee irraa dhufu kanaan doosanii hundi isaaniitu yoo atuchaa dhufee ittiin jedhe mana isaa dhufee ittiin jedha mana isaa qubataa warri atuchaa beekoo nu keessummeessaa obboleessaa itti dhufee obboleetti itti dhufee akkasitti namni hunduu beeketiin isaanillee akkasitti nu haa beekan jennaani. Kanaaf marre wanni martuu hin jira ulfinni gamaa gamanaatu akkuma dura jenneetiin hin jenne ammallee immoo isaanillee akka isin jettaniitiin hin jettan hundaayyuu isinirraa jaalanni nu jirani. Kana hundaayyuu namni immoo barbeessanii ofii kabajamee miti yoo ofii ulfaataa yoo dhaqee isin hin jedhu ulfaataa jira. Kanaaf akka nu goonetiin jenne hundaayyuu nurraa fudhatanii hunda isaanirraa fudhanne hundaayyuu ulfaadhaa barakadhaa wayyoomaa jennaani hamilee sana guutuu rabbi haa taasisu. Laga muraasa hunda rabbi nu haa buusu. Ajaa'iba inni hunda rabbi walitti nu haa qabu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.